Guyyaa 27 yookaan ji'a 27 miti. Waggaa 27 guutuu mana hidhaatti dabarse. Yeroo ammaa gidduutti addunyaan jijjiiramti. Ijoolleen guddatanii ga'eessa ta'u. Mootummoonni kufanii mootummaa haaraan bakka isaanii bu'a. Garuu yeroo balballi mana hidhaa sun banamu namichi keessaa ba'u kun haaloo ba'uuf osoo hin taane dhiifama filate. Namichi kun Neelsan Maandeellaadha. Imalli isaa mucaa baadiyyaa tokkorraa kaasee hanga hoogganaa addunyaan kabajuutti guddate. Namni tokko seenaa biyyaa guutuu jijjiiruu akka danda'u addunyaatti agarsiise. Seenaa qabsoo Neelsan Maandeellaa hamma dhumaatti hordofaa. Neelsan Maandeellaan adoolessa 18 bara 1918tti Afrikaa Kibbaa keessatti bakka Miveezo jedhamutti dhalate. Maqaan isaa yeroo dhalatu roolii laalaa ture. Hiikni isaas rakkoo uumaa yookaan nama tasgabbaa hin taane jechuudha. Mucaan kun guyyaa tokko mootummaa bara sanaa hacuuccaa mormee seenaa addunyaa keessatti akka galmaa'u namni yaadin turre. Maandeellaan loon tiksaa guddate. Maatiin isaa jireenya salphaa ta'e kan jiraatanii fi haatii fi abbaan isaa barreessuu fi dubbisuu kan hin beekne ture. Garuu haati isaa humna barnootaatti nama amantu waan turteef mana barumsaa isa ergite. Mana barumsaattis barsiisaa isaatiin maqaa afaan Ingilizii isaaf kenname. Maqaan sunis Neelsan ture. Maandeellaan dargaggummaa isaatti seenaa mootummaa goototaa fi hooggantoota Afrikaa dhaggeeffachuu jaallata ture. Seenaaleen sunis sanyii cimaa tokko garaa isaa keessatti facaasan. Maandeellaan mana barumsaa beekamaa keessatti barate. Booda yuunivarsiitii seenee seera barachuu jalqabe. Abjuun isaa abukaatoo ta'uu ture. Garuu yeroo san Afrikaa Kibbaa keessatti wanti hamaan tokko guddachaa ture. Sirni apartaayidii jedhamu lafa diriirfamaa ture. Sirna sana keessatti namoonni halluu isaanii irratti hundaa'uun qoqqoodamu. Namoonni gurraachonni bakka jiraatan, bakka hojjetanii fi bakka baratanitti mirga isaanii hedduu irraa dhorkamu turan. Maandeellaan Johannesburg dhaqee kan ija isaan gaafa argu garaan isaa ni raafame. Guyyaa guyyaadhaan hacuuccaan inni argus dabalaa deeme. Dhumarrattis callisuun furmaata akka hin taane hubatee bara 1943 keessatti dhaaba African Nation Congress ANC'tti makame. Dargaggoota biroo waliin ta'uun mirga uummataa fi walqixxummaa mootummaa isaanii keessatti dhugoomsuuf qabsoo jalqabe. Mucaan baadiyyaa sodaa qabu sun suuta gara hoogganaa sodaa hin beekneetti jijjiiramaa dhufe. Seeronni apartaayidii hammaataa yeroo deeman Maandeellaan mormii sochii fi qabsoo nagaa hedduu qindeesse. Kaayyoon Maandeellaas ifa ture. Halluun gogaa isaa maaliyyuu yoo ta'e namni hundi bilisummaa qabaachuu qaba. Mootummaan garuu akka diinaatti isa ilaale. Yeroo hedduu hidhame. Haasawni isaa namoota kumaatamaan lakkaa'aman kakaasan. Maqaan isaas guutummaa biyyattii keessatti beekamaa ta'aa deeme. Mootummaanis caalaatti isa sodaachuu jalqabe. Maandeellaan yeroo muraasa booda mormiin nagaa qoftee sirna kana jijjiiruu akka dandeenye waan hubateef qabsoo cimaa hundeessuu keessatti hirmaate. Kun mootummaa biratti yakka guddaa ta'e. Bara 1964tti Maandeellaan mana murtii dura dhaabate. Adabbiin isa eeggatu du'a ta'uu danda'a ture. Mootummaan sagalee isaa dhaamsuu barbaade. Garuu Maandeellaan haasawa seenaa keessatti hafu tokko taasisee akkas jedhe. Ani mootummaa namoota adii qofaaf yookaan gurraacha qofaaf dhaabatu mormeera. Ani hawaasa dimokiraatawaa fi bilisa ta'e keessatti namoonni hundi walqixxummaan jiraatan arguu nan hawwa. Boodas jecha addunyaan dagachuu hin dandeenye dubbate. Kun kaayyoo ani isaaf jiraadhudha. Yoo barbaachise immoo isaaf du'uuf qophaa'eera jedhe. Haasawni sun addunyaa guutuu raase. Manni murtii hidhaa umurii guutuu isatti murteesse. Namoonni hedduun seenaa isaa achumatti xumurame jedhanii yaadan. Garuu dhugaan jiru seenaan isaa achitti jalqabe. Maandeellaan gara mana hidhaa beekamaa Rooban Aayislaanditti geeffame. Kutaan isaa baay'ee xiqqaa ture. Lafa afatee rafas ture. Guyyaa guutuu dhagaa caccabsa. Xalaa fi daawwannaa muraasa qofa argata. Waggoonni darbuu jalqaban garuu mana hidhaatti qaama isaa qofa hidhame. Hafuura isaa hidhuu hin dandeenye. Mana hidhaa keessatti barachuutti fufe. Warra waliin hidhaman barsiisaas ture. Namoonni hedduun mana hidhaa sana yuunivarsiitii Rooban Aayislaand jechuun waamu turan. Alaa immoo addunyaan isa hin daganne ture. Sochiin guddaan tokko jalqabame. Namoonni addunyaarraa dhaadannoo Firii Maandeellaa gad lakkisaa jechaa turan. Dhumarratti gurraandhala 11 bara 1990 waggaa 27 booda Maandeellaan bilisa ba'e. Miiliyoononni namootaa TV irratti daawwatan. Namoonni hedduun haaloo ba'a jedhanii eegaa turan. Garuu inni waan biraa godhe. Nagaa, tokkummaa, araaraa fi dhiifama filate. Inni diina isaa balleessuun filanne akka isaanii ta'uu dhiisuudhaan aarii fi jibba keessaa baasuudhaan ofis mo'e. Kun injifannoo isaa isa guddaa ture. Bara 1994 Afrikaa Kibbaa keessatti filannoon dimokiraatawaa jalqabaa gaggeeffame. Namoonni hundi halluun isaanii maaliyyuu ta'u sagalee isaanii kennan. Dhaabni ANC injifate. Neelsan Maandeellaanis pirezidaantii gurraacha jalqabaa Afrikaa Kibbaa ta'e.
Inni biyyattii qooduun barbaanne tokkummaa filate. Diinota kaleessaa michoota borii taasisuuf hojjechuu jalqabe. Qabsoo waggoota dheeraa booda Afrikaa Kibbaa karaa nagaa fi dimokiraasiitti qajeelche. Namni kun yeroo wayii mana hidhaa keessa ture. Amma garuu pirezidaantii biyya isaa ta'e. Jireenyi Neelsan Maandeellaa barnoota guddaa tokko nu barsiisa. Bilisummaan dura sammuu keessatti dhalatti, ergasii addunyaa keessatti mul'atti. Waggaa 27 isarraa fudhatan. Dargaggummaa isaa isarraa fudhatan. Bilisummaa isaa isarraa fudhatan. Garuu abdii isaa isarraa fudhachuu hin dandeenye. Yeroo tokko tokko abdiin biyya jijjiiruuf humna gahaa qaba. The first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. And one of the most important weapons in changing yourself is to recognize that